addunyaa kana keessatti lammiiwwan biyya biraallee ta'an akka fakkeenyaatti warra akka lammii Ameerikaa keessaa Naataal Heelii fa'aa fudhachuu dandeenya. Warra akka Toomaas Jefferson fa'i. Naataal Heelii mucaa waggaa 20 ta'ee akkas jedhee ture yeroo Ameerikaan garbummaa Ingiliz jalatti buftee jirtutti. Without bloodshed there is no freedom jedhe. Dhangala'uu dhiigaatiin alatti bilisummaan hin jirtu hin dhuftu jedhe. Kanaafuu gatiin bilisummaa fiduu danda'u dhiiga. Baay'ee qaaliidha jechuudha. Bilisummaan baay'ee qaaliidha. Saniif isinis waan qabsoon isinirraa barbaaddu kanfalaa cichoominaaf murannoodhaan galma akeeka guduunfa qabsoo Oromootiif akka bobbaatan isiniin jedha. Milkii himalaa fi bobbaa gaarii jedhee asumatti goolabuun barbaada. Nagaa ta'a. Aniif waraanni bilisummaa Oromoo egaa argitee warroonni argitee waraana kana balaaleffatu waraana bilisummaa Oromoo kan jedhu waraana bilisummaa Oromoo jechuun bar siif dhaabbate saba isaatiif jedheeti argitee suma mataa keetiif jedheeti malee waraanni saba kamiyyuu akkuma addunyaatti iyyuu waraanni sabni kamiyyuu waraana qabuun roorroo abbaan barbaade mana isaa deemee abbaan barbaade akka barbaade isa godhuu danda'a jechuudha. Saniif sabni tokko waraana akkanaa kana eegalee waraana akkana argitee leenjifatee waraana isaa yoo hidhatee uummanni isaa hidhatee waraanni isaa hidhatee dargaggoon isaa gabbayeetoo hidhate kana keessaa waanumti nama gubuu fi waraana bilisummaa Oromoo kan balaaleffachiisu maali? Warroota kan Oromoo ofiin jedhanii Oromoonni tokko tokko jechuudha waraana bilisummaa Oromoo kan beekus kan hin beeknes lafumaa ka'ee waanuma argitee fakkaannee haasa'uu barbaadu jechuudha. Maaliif jennaan sabni tokko waraana malee jiraachuuf hin taa'uu jechuudha. Jiraachuullee hin danda'u jechuudha. Yoo waraana isaa leenjifatee waraana isaa uummata isaa keessatti leenjifatee uummata isaa kan eegu yoo qabaate malee sabni kamiyyuu akkuma addunyaattu waraanaan hala yoo waraana qabaate yoo ulee qabaate ulee manaa qabaate yoo meeshaa manaa qabaate bineensumallee kan ofirraa dhoowwu sabni tokko yoo hidhate yoo meeshaa qabaatee jechuudha. Argitee bineensa mana isaattillee nyaachuu dhufu mana isaattillee yoo dhufe bineensuma bosonaallee kan ofirraa dhoowwu meeshaa yoo qabaatee jechuudha. Saniif kana keessatti waanumti waraana bilisummaa Oromoo ta'ee waraana bilisummaa Oromoo kana fakkaatu kana meelaali kan isa balaaleffachiisu maalinniidha. Rakkinni maali? Rakkina sammuu qabamu dhibee qabamu Oromoo ta'ee siifan hidhadhee siifan lolaa siifan jiraadhaa jedhee mee lubbuu koo sii kenna jedhee gabbayee tokko qeerroof qarreen gabba'anii hidhatanii uummata isaanii keessatti hidhatanii uummanni Oromoo waraana isaa jiraachisaa jira. Inni si balaaleffachiisu waraana si balaaleffachiisu maalinni gaaffiin keenya inni tokko inni guddaan isa kanaa jechuudha. Saniif mee dhaggeeffadhu mee kana dhaggeeffadha waan hayyuun keenya jedhu kana mee dhaggeeffadha mee akkaataa itti waraanni si fayyaduu fi mootummoonni dhufaa darbaa uummata kanarraa hiikaa dhufan gabroonfataa dhufan maal akkaataa itti gabroonsan mee hubadhaame. Oromoo Minilikis Haayile Sillaaseenis Dargiinis Wayyaaneenis Abiyyis qawwee hiiksiseera garuu nagaa fiduu hin dandeenye. Biyya Ameerikaatii qawween suuqiidhaa gurgurama akka karameellaatti garuu lolli hin jiru. Warri Tigraay taankii hidhachaa jiru. Amaarri marfii hidhachaa jiru.
Sumaalee waan gochaa ture argitan dhageessan. Oromoo gajara irraa hiikaa jira. Mancaa irraa ittisuuf seeratti baasan. Gaanfa Afrikaa kanatti nagaa fiduuf Oromoon meeshaa hanga isa ga'u hidhachuu qaba. Gajara miti, taankii, marfii, jeetti, misaayilii, rookettiin hanga harka Oromoon seennetti gaafti Afrikaa dhugaa hin argattu nagaas hin argattu. Lolli gaanfa Afrikaa kanatti nagaa fiduuf Oromoon meeshaa hanga isa ga'u hidhachuu qaba. Gajara miti, taankii, marfii, jeetti, misaayilii, rookettiin hanga harka Oromoon seennetti gaafti Afrikaa dhugaa hin argattu nagaas hin argattu. Ibiddi mootummaan Dr. Abiy ka Oromoo tokkoon hin deeggaramne, ka weerartoota lafa Oromootiin deeggaramu, weerartoonni lafa Oromoo faayinaansii ka godhan, beekumsaan saappoortii ka godhan, qawweedhaan waraana ofii jabeessuu bakka jirutti argitee waraanni kun amma biyya alaa miti Oromiyaa keessa bobaa diinaa jala ta'ee bobaa gabroofataa jala taa'ee kan akkanatti ibsee walleenjisaa jiru jechuudha uummanni Oromoo. Saniif uummanni Oromoo kan taate waraana kee jabeeffadhu, waraana kana jabeeffannee gara bilisummaatti deemuun dirqamaa jechuudha. Sabni kamiyyuu hidhatee soso'aa jira, hidhatee uummata kana gabroomsu, uummata bal'aa kana lafa isaati argitee uummata isaa lafa isaa gabroomsuudhaaf lafa isaa saamuudhaaf waan tattaafachaa waan jiraniif kana irratti dammaquudhaan waraanni keenya leenji'ee wal leenjisaa jira. Uummanni Oromooillee waraana of keessatti qabatee waraana isaa leenjifachaa jira jechuudha. Saniif jabina waraana keenya, jabina saba keenya, sabni keenya iyyuu waraana of keessatti qabatee too ijaarratee akkanatti socho'uun isaayyuu gammachuu tokko jechuudha. Kana itti gammaduu qabaa jechuudha. Diinni yaada diina kan taate yaada homaa diinuma garuu uummanni Oromoo immoo waan kana itti gammaduu qaba. Oromoo kan ta'e itti gammaduu qaba. Diinni si salphisuuf argitee akka waraana kee birallee hin dhaabbanne halkanii guyyaa miidiyaa banatanii miidiyaadhaan uummata Oromoo fi qabsoo Oromoo kana laamsessuudhaan argitee maqaa balleessitiin maqaa itti moggaasuudhaan maqaa inni hin moggaafanne maqaa inni hin qabne itti moggaasuudhaan waraana kana salphiftee argitee akka argitee shiftaadhuma bosona keessa deemuutti salphiftee waan waraana kana waan balaaleffachaa jirtuuf uummanni keenya immoo kana irratti dammaqee dargaggoon keenya qeerroof qarreen irratti dammaqee alaa keessan irratti dammaqee uummanni keenya waraana keenya kana bira dhaabbachuun Oromummaadha jechuudha. Oromummaa jechuun kanaa jechuudha. Yoo waraana qabaatte malee wanti ati sabummaa jettee himatti hin jiru jechuudha. Kanaaf saba kee bira dhaabbachuun dirqama Oromummaatii jechuudha. Uummata kee waraana kee bira dhaabbachuun waraana kana leenji'aa jechuudha. Waraana ofii isaatii leenjisee ofii isaatii leenji'aa jechuudha. Dhaabbachuun dirqama Oromummaatii jechuudha. Kanaaf dirqama keenya ba'achuun dirqama Oromummaatii jechuudha. Diina afaan qabachiisuu, diina irraa qolachuu, diina halkanii guyyaa argitee waraana kanatti uummata Oromoo deebi'aa halkanii guyyaa banatee karaa horiidhaan bitamee garaadhaan bitamee waraana kanatti hunduu irraa qolachuun dirqama jechuudha. Bakka jirrutti qabsoofnee bakka jirrutti qabsaa'ii jedhu sanirra dhaabbannee bakka jirrutti qabsoofnee waraana bilisummaa Oromoo bira uummanni Oromoo bakka jirutti naannoo jirutti naannoo waraanni jirutti bira dhaabbachuun dirqama Oromummaatii jechuudha. Waraana keenya argitee waan hundaan bira dhaabbachuun argitee yaadaan, diinagdeedhaan, qaamaan waraana keenya tinnisuun bira dhaabbachuun deeggaruun dirqama Oromummaa sirraa eegamudha jechuudha. Kanaaf waraana keenya kana bira dhaabbannee waraana keenya kana argitee akka galma ga'u argitee qabsoo uummata Oromoo kana galmaan ga'u bira dhaabbachuun dirqama keenya jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo agarra.